كتاب 40 حديث جهفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. حديث نكوني حديث أصول إسلام جدمت وروت إلى اللمن كيسا حديث تيما جدمني حديث إلى اللمن كيسا إستوكودا. حديث كان أبي عبد الله نعمان بن بشير توديسي. إن شاء الله جلقابا هي كايسا إلى اللي أتشبودا إبسايسا تكا تكادان تكيسيني إلى الله جيشو. الحديث حديث السادس جهفا عن أبي عبد الله أبا عبد الله الرودي فمي كنيا جرما وانت كن نعمان بن بشير جرما مكانسا رضي الله عنهما رب جرى لمان الرهاجالة إنو فينون نعماني في بشيرين يولمان ساني مسلمة أن أكز جرما. قال جدي نعمان بن بشير سمعت رجاه رسول الله إرجما الله رجاه صلى الله عليه وسلم يقول كان جدا إرجما الله أكن جدا رجاه جدا إرجما الله مال جدا لاتا إن الحلال حلال لي يوكان وانتي تركما هنتين وانتي أيما ما تأي بينوا لي فجلالا، وإن الحرام حرام يوكان وانتي تركما تأي بينوا لي فجلالا، وبينهما جدو وانت تركما في وانت أيما ما كان مشتبهات وان والففكات جرا يوكان وان ولتي مكامات إجرا حلال ما في حرام ما نسا كنمتي والفكاتو حرام ما في حلال ما نسا كولتي نما جلا مكامو حلال مو حرام جلاميتين كنمنا الدنباسون الفاتو وانا كسي تجرا لا يعلمهن وانا كانت ولي اتجلا ففكاتو كان همبيكو كثير هدون من الناس نمراتي نمني هدون وان حلال ما في حرام ما نسا اتجلا والفكاتو كان همبيكو garuu warri beekanillee hedduudha jechuu. Famani taqa namni fagaate takki ammoo namni of eege ashubuhaati wanta haraamummaa fi halaalummaan isaa itti wal jilaa fakkaate kanarraa namni of eege faqad dhugaa istabara'a qulqullina barbaadee jira. Maaliif? Amantii isaa lidiinii amantii isaatiif wacirbihi kabajaa isaatiifis amantii isaatiif kabajaa isaatiifillee qulqullina barbaadeetiin irraa fagaatee jira namni akkasii. Takki ammoo faqad istabara'a jechuun qulqullaa'ee jira. Qulqullinni isaaf argamte amantii isaatiifis kabajaa isaatiifis namni waan akkasii irraa fagaate amantii isaatiifis ni qulqullaa'a, kabajaa isaatiifillee namni waan hin taane isaaniin jedhu ni qulqullaa'a jechuudha. Kabajaallee itti argata. Wama waqa'a garuu namni bu'e yookaan namni seene fi shubuhaati shubuhaata kana keessa namni seene waqa'a ni seena fila haraami haraama keessa. Takki ammoo haraama keessa namni kun seenuun isaa hin oolu jechuudha. Yeroon booda ima seena. Kanaaf irraa fagaatuu qaba jechuudha. Waan halaalummaa fi haraamummaan isaa itti wal jilaa fakkaate. Fakkeenyi isaa akkamii? Fakkeenyi isaa akka tikseeti. Karraa'ii akka tikseeti. Kaafiin suni akka jechuudha. Arraa'iin tikseedha. Tikseen kuni yar'aa ni tiksa. Tiksee tiksu hawla moggaa yookaan bira alhimaa iddoo tikfamaa ta'e. Iddoo tikfamaa ta'e kan dhorkamu jechuudha. Fakkeenya namni tokko iddoo margaa fi kalatu jira yookaan iddoo margaaf haxirateetiin itti fayyadamu jira. Tikseen tokko iddoo akkamii tiksaa? Iddoo haxiramaa ta'e. Fakkeenya daangaa moroga firii agartan kana moggaa isaatitti tikseen tokko maal godhaa? Horii asitti tiksaa. Tiksee horii akkana tiksu kun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii ibsanii? Fakkeenyi isaa akka nama shubhaa daangaa isaatti deemuuti jedhan. Yuushi kuni dhiyaata jedhan. Tikseen kuni ayyarta'a fiihi. Ayyarta'a jechuun dheeduun, fiihi jechuun isa keessa seeneetiin dheeduun isaa ni dhiyaata. Tikseen moggaa iddoo tikfamu kanatti eegu guyyaa tokko horiin inni eegu sun seenuun isaa hin oolu jechuudha. Kana jechuun maali? Namni waan halaalummaa fi haraamummaan isaa itti wal jalaa fakkaate ragaa ofii dhabeef jecha cadhiseetumaan waan shubhaa ta'e kana itti deemu ka keessa seenu. Fakkeenyi isaa akka maaliiti? Akka nama tiksee kanaati guyyaa tokko waan haraamaa keessa seenuun isaa hin ooluu jechuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ittaan sanii maal jedhanii? Alaa dhagahaa jedhani. Dammaqaa dhagahaa jedhani. Wa inna likulli malikin hunda likulli jechuun hunda jechuudha. Innaan jabeessumaa fi jecha waa jabeessitu. Hunda malikin mootiitiif himan jechuun daangaa inni tiksitu iddoo inni haxireetiin tiksitu isaaf jira. Daangaa mataa isaa qaba. Alaa dhagahaa. وإن حين الله وانت ربين كينا دانغا اتقوديتيني اتن ياتينا جديتي ربين كالو قوديتيني إرانو إيجي مالي محارمه والرب حرام قودي
wanti rabbi haraama godhe akka maaliiti akka roga firee amma agartanii kana. Roga firee kana namni tokko itti dhihaatu hin qabu daangaa isaatitti hin dhihaatin akka rabbiin jedheetiin sarara diimaa kanarraan dhorkeetii jechuudha. Kanaaf kaloon rabbii maali? Daangaan rabbiin irraa ilma namaa eegu ka ilmi namaa seenuu hin qabne maali? Haraamaa jechuudha waan haraamaati. Alaa dhagahaa wa inna fil jasadi qaama namaa kana keessa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mudghatan kutaafoonii wahiitti jira. Idaa salaahat yoo isiin tolte salaha aljasadu salaha tole aljasadu qaamni kulluhu hundisaa. Kutaafoonii wahiitu jira. Kutaafoonii haga alanshaaf taatu wahii mudghaa wanti jedhamu waan akkasiiti. Waan akkasii wahiitu qaama namaa kana keessadha. Yoo isiin tolte qaamni hunduu ni tola. Wa idaa fasadat yoo isiin badde fasada ni bada aljasadu qaamni kulluhu hundisaa. Qaamni hundisaa ni bada. Alaa dhagaa jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wayya isiin alqalbu qalbiidha jedhan. Rawaahu isa odeesse hadiisa kana al-Bukhaariyyu Bukaarii fi wa Muslimun Muslimtu odeesse. Inshallah mee hadiisa kana ibsa isaa tokko tokkoodhaan jalqaba irraa mee haa ilaallu. Jalqaba hadiisa kana maal jedheetiin eegalee Imaamu Nawawiin yeroo eegalu an Abii Abdillaahi jedhe. Abbaa Abdallaa irraa odeeffamee jedhe. Wanti akkanaa maal jedhama jennee? Wanti akkanaa kuniyaa jedhamaa jenne. Abbaa Abdallaa wanti jedhu kuni. Nu'umaan ibn Bashir ka jedhamu kuni sahaabaadha waan nama ajaa'ibu seenaa isaa irraa. Jalqaba nama erga nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gara Madiinaatti godaananii warra ansaaraa irraa namni jalqaba dhalate isa eenyu Nu'umaan ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu. Kanaaf Nu'umaan ibn Bashir waan nama ajaa'ibu yeroo san dhalatu wajjin hadiisa kana nu odeesse. Umriin isaa meeqa? Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Madiinaa keessa waggaa 13 qofa ta'an achi booda ni du'anii. Waggaa 13 keessatti daa'ima xiqqaa ta'uu wajjin hadiisa kana nu odeesse. Yaa Allah. Hadiisni kun hadiisa beejikaalii jedhamee ilaalama. Maal ibsaa? Waan halaalaa ibsaa, waan haraamaa ibsaa, akkasuma waan shubhaa halaalummaa fi haraamummaa isaa nama jalaa wal fakkaatu ibsaa. Itti aansee waan qalbiidhaan wal qabatu motora ilma namaa guddaa waan sanii ibsa. Halaalli fagalaadha beekamaadha. Fakkeenya halaalli maal fa'aa odoo jedhanii nu gaafatanii bishaan dhuguun fakkeenya halaala, nyaata nyaachuun halaala, foon karabbii hin dhorgin fakkeenya foon hoolaa, foon re'ee manamni kunniin halaala dhorkamaa miti. Wantoonni akkanaa kunniin ifagalaadha naman dhibu. Itti aansee haraamni illee ifagala. Fakkeenya zinaan haraama ta'uun beekama, khamrii dhuguun haraama ta'uun beekama, hatuun haraama ta'uun beekama. Ifagalaadha kuni. Wabaynahumaa mushtabihaatuun wanti nama wal fakkaatu kuni sababa namni gariin beekumsa waan sanii hin qabneef itti jalaa wal fakkaate. Fakkeenya isaa maali? Fakkeenya foon fardaa nyaachuu. Foon fardaa nyaachuu namni gariin halaala jedha, kun haraama jedha, amantiin teennan eeyyamuudha, kun ammoo haranii eeyyama jedha. Warri beeku garuu warri beekumsa qabu ulamaa'iin waan kana ni beekanii maa ragaan isaan bira jira. Beekumsa waan itti qabaniif jecha isaan irratti wal hin fakkaatu. Eenyurra wal fakkaata? Warra waan san hin beekne irratti wal fakkaata. Wanti wal fakkaatuuf jedhan ulamaa'iin sababa garagaraatiif jedhan. San keessaa tokko maalidha? Sababa hubannoo ragaa dhabuutiif. Namni tokko ragaa hubatu waan dhabeef jecha itti wal fakkaatuu danda'a halaala moo haraama jedheetiin. Garuu namni ragaa isaa hubateetiin beeku itti wal hin fakkaatu. Kanaaf ahkaamni shari'aadha wantoota sadiin kanneen irra naanna'a. Halaala, haraama, waan halaalummaa fi haraamummaan isaa wal fakkaate. Yoo akkasii wal nama fakkaate maal gochuu qabanii? Irraa fagaatuu qabanii jechuudha. Namni tokko wanti tokko halaala moo haraama jedheetiin yoo ragaa itti dhabee yookaan ammoo haga tokko yaaleetiin maal jedhee wanti kun bakka shakkii yoo itti uume maal gochuu qaba? Irraa fagaatuu qaba. Islaamummaa keessatti qaayidaa gurguddaa nu hubatuu qabnu jira. Innis maali? Al-aslu fil ashyaai al-ibaahatu. Haffazaa waan kana. Al-aslu baqaa'u maa kaana alaa maa kaana. Asli wantoota keessatti halaala ta'uudha. Haga wanti haraama jedhu dhufutti. Wantoota keessa halaala ta'uudha. Wanti haraama jedhu haga dhufutti. Akkasuma qaayidaan maal jedhu jira? Al-yaqiinu laa yazuulu bishakki. Yaqiina wanti ta'e wanti ergi ta'e tokko shakkiidhaan hin deemuu jedhani. Kanaaf waan shakkiidhaan deemnu osoo hin taane waan ragaa ifa galaa irratti hundoofneetiin jiraatuu qabna. Itti aansee waan qalbiiti. Qalbiin qaama namaa keessatti motorri guddaan qalbii. Qalbii keenya tikfatuu qabna. Qalbiin namaa yoo tole qaamni namaallee tola. Toliinsi gubbaa toliinsa keessaa, toliinsi keessaa toliinsa gubbaati. Qalbii keenyaaf yaaddahuu qabna. Qalbii keenya waan balleessu irraa of eeguu qabna. Dhimma qalbii keenyaatiif yaaddahuu qabna. Wantoota qalbii keenya tolchan kanneen akka zikrii wantoota garaagaraa kanneen itti yaaddahuu qabna. Ibsa hadiisa kanaa kana fakkaataa waan isiniif hin galin gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.